guyyaa sabaaf sablammootaa ilaalchiseeti qophiin kun kan dhiyaate. Dirree dawaa keessa sabaa fi sablammoota hedduutu jira. Isaan keessaa afur naa himi. Somaalee, Tokko, Amaara, lama, Tigraay, Tigree. sadi. Harka keetii jira. Harka keetii jira. Gaabii lama lakkoofsa lama eenyutu qabata? Biraafis naannawa dirree dawaan tuni naannawa baadiyyaa hedduutu jira. Dirree dawaa tana naannawa isii baadiyyaalee hedduutu jira. Isaan keessaa sadi naa himi. Awwaallee, Awwaallee taakka biyya awwaallee. Arillaa, Arillaa lama. Lagoota, Sadeenu harka keetii jira. Lakkoofsa sadaffaati. Sadaffaa eenyu? Lakkoofsa sadaffaadha. Itoophiyaa keessa naannolee 10 oliitu jira. Isaan keessaa sadi naa himi. Somaalee, naannoo Somaalee. Afaanii qabadhu. Naannoo Oromiyaa. Naannoo Oromiyaa. Naannoo Tigraay. Naannoo Tigraayitu jira. Harkataniiti jira. Harkateeti jira. Afuraffaa isaanti. Gaafiin afuraffaatu xumuroon. Gaafiin afuraffaadha. Naannolee ammatti dubbanne kana keessa kanaa ol ilaa 10 oliitu jira. Pirezidaantiilee isaanii sadi naa himi. Pirezidaantiilee isaanii sadi. Shimallis Abdiisaa harka keetii jirti. Soomaaliyaa, Mustafee, Mustafee Muhammad Umar harka keetii jirti. Tokko kumaan nu haafeega. Eedhaa, Habiib Jawaar, Kadir Juwar. Maaliif harka keetii jirti? Waraalee kana dura deebi'aa malee. Maamilee kannaaf. Kan Sidaamaa dastaa jechuu dandeenya. Kan naannoo Affaar awwal baalaatu jira. Awwal arbaabaatu jira. Hedduutu jira. Kana dabarsu. Gaafii itti aantuutu jira ammaatiif. Ana keessaa kutaan saddeetaffaa eenis harkattee jirti, biinis harkattee jirti. Ana madaan laalame. If duba siki bawa tilani kata. Ahmed Abdi. Gaafiin lakkoofsa lama. Namni tokkoffaa harkate. True or false? True or false? Mike itu kan. Person is one was character traits are. A virtuous person is one was character traits are all virtuous or good, has no vices or bad. True. Harkatee jira kanaaf. Waraalee kana harkattee jira. Lammaffaa. Raafis gaafii lakkoofsa meeqa qabda? Lammaffaa? Lammaffaa isaa qabu. Lammaffaa Haafis kan. Kaman bakka sadee gide. gaafii afuraffaa dhaggeeffatu. Achi namatti bocee. Haafis kan. Lammaffaa. Raafis takkaan gashanii keessa. Raafis dhaggeeffatu gaafii lakkoofsa. Gaafii jiranii saafaan irraa. Dhaggeeffatu true or false gaafii. Courage is a quality of being fearless or brave. True. Harkatee jira harkanaaf. Waraalee kana baay'ee. Asaantii lakkoofsa meeqa qabattee jirti? Itti kanneen. Dhaggeeffatu. Gaafii lakkoofsa
lakkoofsa Jitrool Poolisadis. Honesty is always admired in the family, among friends, in civil society, and throughout the world. Irra deebi. Honesty is always admired in the family, among friends, in civil society, and throughout the world. Argatee jirti amale. Turuu jeeti. Kana argatee jirtu. Hafiz turuu. Abdulaziz gaaffii lakkoofsa lama. Atiis Jitrool Poolisii dhaggeeffadhu. What is right and what is wrong to do in daily life is known as ethics. Hello, argatee jira argatoo. Turuu. Argatee jira. Morali. Dikata. Muhammad Abdi Muhammad Abdi gaaffii lakkoofsa. Gaaffii lakkoofsa torba. Filannoodha. Choose the best multiple choice questions. Listen. Gaaffii lakkoofsa torbaatiimi. Which one of the following is not moral virtue? Which one of the following is not moral virtue? A. Courage. B. Fairness. C. Paying fair taxes. D. Generosity. C. Argatee jira argatoo. Morali. Firaafisee. Raafis gaaffii lakkoofsa meeqaati? Fudhata. Gaaffii lakkoofsa 11 dhaggeeffadhu. Filannoodhaatis. Which one of the following is a person vices or bad characters? Which one of the following is a person vices or bad characters? A. Courage. B. Compassion. C. Dishonesty. D. Honesty. D. C. Alargante. Alama ol keessa hotel jirtan jaan sanis. Eenyuma. C maal ta'e? Dishonesty dha. Ayyee. Sii jee jira bara. Aya Sii jee jira bara. Sii jee. Asaantii gaaffii lakkoofsa. Jaaffaa. Dhaggeeffadhu waliin filannoodha. Dash is the ability to make sound decisions in order to avoid danger or risk. A. Prudence. B. Compassion. C. Self-discipline. D. Honesty. Abos. The answer is A. Argatee jirti argatoo. Morali. Hafiz. Abdulaziz gaaffii lakkoofsa. Saddeet dhaggeeffadhu filannoodha. Which one of the following is different from the others? Which one of the following is different from the others? A. Fair taxes. B. Being informed. C. Participation in government. D. Self-discipline. D. Argatee jira argatoo. Firaafisee deebiirra. Muhammad Abdi. Gaaffii lakkoofsa sagalii filannoodha dhaggeeffadhu. Which one of the following is an example of showing compassion? Which one of the following is example of showing compassion? A. Helping someone in pain. B. Understanding another personal feeling. C. Helping hunger community. D. All are correct answers. D. All are correct answers. Argatee jira. Morali. Travis. Gaaffii lakkoofsa. Gaaffii lakkoofsa 12 filannoodha dhaggeeffadhu.
dash is a resolute devotion or commitment that all citizens of given state are expected to discharge or fulfill. A. Civic virtue. B. Moral virtue. C. Self-discipline. D. Honesty. Argatee jira harkanaa. Moraalii kana moraalii argatee jira. Hafiz. Hasan. Gaaffii lakkoofsa. Gaaffii lakkoofsa 18ffaa filannoodhaan dhaggeeffadhootis. Dash is refers to behavior that allow a person to live reasonably in his or her community, region or world. A. Fairness. B. Courage. C. Moral virtue. D. Generosity. Dash is refers to behaviors that allow a person to live reasonably in his or her community, region or world. A. Fairness. B. Courage. C. Moral virtues. D. Generosity. C. Moral virtue argatee jirti. Moraalii kana moraalii. Abdulaziz gaaffii lakkoofsa 10 dhaggeeffadhu filannoodhaafisi. Which one of the following is a person virtues or good characters? Gaaffii lakkoofsa 10. Which one of the following is a person virtues or good characters? Good character. Okay, but A. Cowardice. B. Selfishness. C. Honesty. D. Dishonesty. Honesty. The answer is Honesty. Honesty. Very good. Argatee jira. Moraalii kana moraalii. Bakka isaan sadeeniif. Hooggantoota olaanoo Itoophiyaa kana biyya bulchaa jira. Hooggantoota olaanoo biyya Itoophiyaa kana bulchaa jira. Gahee isaaniitiin maqaa isaanii nama Abirnaami. Hooggantoota olaanoo Itoophiyaa bulchaa jira. Gahee isaaniitiin maqaa isaanii. Akka faaratti ministeera Abiy Ahmed Tokko maali gahee isaatiif? biyya hoggana itti gaafatama biyya tokkooti. Dhaqala ministeera muummee ministeera Muummicha ministeera Itoophiyaa Haayee. lammaffaarratti Fiqaaduu Tasammaa itti gaafatama raayyaa ittisa biyyaa. Hin harkan. Hooggantoota olaanoo biyya kana bulchaa jiran Olaanoo siin jedhe. maqaa isaanii nama sadi naanii deemi tokko harkattee jirta. Aya kaan itti dabala. Hafizitti dabal. Tokko ilakoonaaf. Anaannoo himuu hin danda'amu. Olaanaa siin jedhe. Anaannoo himuu hin danda'amu. Akka biyyaatti bara akka biyyaatti Akka biyyaatti olaanaa. hafedhameetu darbe ni danda'ama. Shimallis Abdiisaa Tolee. Adaanech Abeebee Shimallis Abdiisaa maali? itti gaafatamaa naannoo Oromiyaati. Bisa pirezidantii Haayee. Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee. Kan lamataatti dabalti. Hafiz. Waancaa kubbaa miilaa kan biyya Qatar itti amma adeemamaa jiru Afrikaa bakka bu'ee biyyoota shaniitu deema. Biyyoota shanan san takka takkaan dabiitinaan. Senegal. Senegaal, Ghana. Hayyee, Portugal. Portugaal hin arganne. Biyyoota Afrikaa irraa bakka bu'anii deeman biyya shantu jira. Brazil. Hayyee Hin dhabee harkan. jira keessa Hafiz baasnee jira. firaafisee darbe. Dabar nama lamaa wal Asaan. Asaan TV Muhammad TV waliin. Isuma tana
biyyoota Afrikaa irraa bakka bu'anii biyya Qatar gubbaa taphachuudhaaf deeman. Lama dubbateetu jira ati himi. Itti deeyi. Biyyoota Afrikaa irraa bakka bu'anii asaatti jibu qayyaaraa fi hoggantoota olaanoo federaalaa kan biyya bulchaati. Afrikaa moo? Emi. Ayo atanti bakka bu'oota biyyoota Afrikaa irraa bakka bu'anii waan qabsaa kanaa biyya Qatar dhagan shanitu jira shanan irraa Morocco, Taka, Ghana, Lama. Maka tayo pipilitanti nalo aparel. Pipilitanti mo itong nalo apar. Yohan kanara sila. Yohan, Kami juru itu. Pipilitanti nalo san apar, san sidama, san nalo amarati. San nalo tigray nila. Jangan cuma nana saja ini. Kita. Nano di gerai demonstrasi. Gawra kita itu kok kalau bakal. Wow, 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 morali, morali.